godina Baalee lixaa keessa jiran tokko tokkoon isin agarsiisa. Hawwata turizimii fakkeenyaaf hawwata turizimii aanaa Harannaa Bulluq keessatti argaman waliigalli isaanii kana fakkaata. Tokkoloomaan waan keessa himanii fixan waan hin taaneef keessaan sun kuni gagaa isaa tokko dammaanii kuni meeshaa aadaati uluufaa jechuudha bunaa fi aannaniin kan dhuganii akkasuma holqa mana waaqaa kan jedhu innis iddoo kanatti argamaanii kuni hawwoo fincaa jeddoo jedhamaanii meeshaalee kuni fincaa laga shaawwee jedhamaanii innis eessatti argama yoo jettan taateen asitee laga wal malcinatti kan argamudha. Akkuma isin beekamu deemi tokko laadhaa. Bosona kana keessatti leenca gurraachatu argama jechaadha kabajamoo obbo Qaason Shakamaraa asitetti kuni bura Harannaa jedhaanii kana leenca gurraachatu keessatti argamu bosona kana keessatti kuduraa fi muduraalee Harannaa Bulluq kunillee akkasuma jechaadha kuni soodduu lallaaftoo habala hobbee kuni habala jedha kun akkuma beekamu aanaa Golojjaatti akkuma sa'aadaa jedhamee dhiqatama jechuudha. Asirratti yoo kataru qabeenya turizimii Harannaa Bulluq waa'ee kiyyaan dubbatin qabeenya turizimii aanaa Dalloo Mannaati ilaalla. Fakkeenyaaf naannoo kana yoo dhuftan fincaa weelmeel yoo jennu weelmeel kan afaan hin dubbatamu qofa osoo hin taane baay'ee kan namatti tolu dirree sana dheeytanii sodaatanii isin kan booju laphee keessan kan booji'udha. Kunis akkasumatti isa fakkaataa buna Dalloo Mannaa akkasumas kuduraa fi muduraadha kunniin. Kun immoo leenca gurraacha. Leenci gurraachi kun kan argamu yoo asiin gara Harannaa kana ol baatan caakkaa akkuma Afrikaatitti yeroo ammaa kana sadarkaa Afrikaatitti orijinaal yookaan qilleensa wannaa maal jedhama qilleensa qulqulluu biyya alaatitti yeroo ammaa kana sharafa addaa kan gashaa jirudha. Akkasuma kunis leenca kunis immoo laga Yaadoot jedhama. Lagni Yaadoot kun yeroo ammaa kana osoo hin taane yeroo dargii keessa ifa achumarraa kan maddisiisu. Fakkeenyaaf magaalaa Dalloo Mannaatiif ifaan kana achuma maddisanii achumatti kan itti fayyadamanidha. Amma yeroo ammaa kana garuu hojiirra jiranitti fakkaatu. Kanaaf kuni kana fakkaata bosona Harannaa Bulluq daawwanne amma mooyyuu hawwata turizimii aanaa Goobbati. Goobba yoo jettan kaasii ol baatan akkasumas fakkeenya yoo laaltan naannoo kan yoo isin gara fakkeenya riraatti ol baatan kuni dhagaa kan fakkaatu akka harriitti irratti margee qoreedha wanti kun yoo dhagaa dhaabatan garuu kan nama waraanudha. Yoo ol baatan qilleensa diidallaa baay'ee kan namatti toludha. Asis yoo gad dhufte raafuu bakki kun eessa akka ta'e garuu beekumaa dhufne sunis Sannatee marratti argama jechuudha. Kanaaf kuni qabalee baddaa maaliifi yoo dirree kana dhufne karaa Dalloo Mannaa geessu kun Sannatee keessa qaxxaamure jechuudha. Kunis immoo Sannatee jedhama. Kunuuti asirraa barreeffama kan dubbisuu dandeessan simbirroon tuni waggaa keessatti al tokko gara Sannateetitti dhufti. Biyya alaatii dhufti garuu Afrikaadhaa dhufti. Simbirroon kun jechuudha. Biyya qaxxaamurtee dhufti. Yeroo dhuftu qabdi, yeroo deemtu qabdi garuu waggaa guutuu achirra hin taa'u. Kunis simbirroota adda addaati. Simbirroota baay'ee jira, tuqaan jira. Baree kana yoo dhuftan immoo gara Sannateetti innaa gadi buutan muka harrii uffatee akka birdi libsiitti uffatee qorra dandamachuudhaaf dirree kana jiru. Simbirroon kun kun bararii isiisan argisiisa. Simbirroo asitti isinitti argisiisa kana jechuudha. Tun immoo jeedala diimtuu jedhamti. Jeedalli diimtuun hin beeytanii akkuma naannoo keenyatti qofa osoo hin ta'in akkuma biyyattiitti iyyuu filatamtuudha. Garuu manamtee wannaan ishiitti xinnaachaa jira waan ta'eef kunis immoo akkasuma fincaa gara Sannatee keessatti argamu kunniin akkasuma mi'aa turte. Ministeera Oromiyaan kun fakkeenya gara Tulluu Diimtuu ol ka'eessa isaa 4,377 irratti kan argamu isa mul'isuudhaaf aadaa keenya uffattee bifa kanaan simbirroota kanaa fi gaarreen Baaleef akkasuma hawwata turizimii mul'isuudhaaf asitti argamte jechuudha. Kaameraa qabde. Saamis hin laallamee amma. Ani juuntaan na dura gurgursiise malee. Tole Daawit Rawaajinaa hedduu isa galateeffannaa hawwata turizimii Baaleen qabdu keessaa hedduu nu daawwachiisee jira waan ta'eef hedduu isa galateeffannaa. Dursatti immoo hawwata turizimii aanaa duratti kan Harannaa Bulluq Aliyyi Baalee ture. Aliyyi Baalee illee isa galateeffannaa.
Amma kan irratti argamnu immoo hawwata turizimii aanaan diinshoo qabdu keessaa muraasota isinitti agarsiisna jechuudha. Hawwata turizimii aanaan diinshoo qabdu isaan kanniin jechuudha. Aanaan diinshoo qabeenya uumamaa garaagaraatiin akkanatti badhaatee faayamtee nyaata malee nama quubsiti yeroo daawwattan qilleensa gaarii qabdi. Kun bosonuudha. Bosonuun paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee keessatti iddoo olaanaa qaba. Tarii akkuma addunyaattu bara kana immoo paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee UNESCO irratti galmaa'uu dabalatee dhalattoonni godina Baalee akkasumas Oromiyaan hundi gammachuu isaanii ibsataa jiranii irra deebiidhaan asiin bakka kanaan isin ga'e jennaani. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee fakkeenyaaf saanatee yoo fudhannee naannoo lagoota gurguddoo 42tu irraa burqa jedhamee yaadama dubbatama. Kana isinumaaf isaa YouTube irra iddoo adda addaa waan jiruuf kana wanta akka rakkoo hin qabu. Kuni simbirroo paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee qofatti argamudha. Kuni gadamsa. Gadamsi kana fakkaata. Gadamsi Baalee keessa jiru iddoo hawwata turizimii Baalee qabdu keessa iddoowwan adda addaatti argama. Baay'ee namatti tola. Isa kana shuushillee jedhanii shuushillee jechuun yeroo horii tiisinuu murree ittiin taphataa turredha. Baay'ee namatti tola. Kun immoo fincaa'aa habeeraa jedhama. Fincaa'aan habeeraa asuma aanaa diinshoo keessatti argama jechuudha. Kunis akkuma argitan gadamsa. Kun ardaa jilaa kadar. Ardaan jilaa kadar immoo aanaa Sinaanaa keessatti argama. Aanaa Sinaanaa keessatti argama. Kun hawwata turizimii aanaa Sinaanaa keessatti ardaa jilaa kadar abbaan isaa Taliila Hawshoo Adamoo jedhama. Kun immoo ardaa jilaa Adamoo jedhama. Sheefaqadii jedhama. Abbaa Risaa Irreecha Kadar kunillee Tulluu Shanan Sinaanaa. Kunniin hawwata turizimii aanaa Sinaanaa keessatti argamanidha. Kun naannoo sanitti bahee uummanni aanaa Sinaanaa fi naannoo ishee yeroo hawwata turizimii kana kunuunsanii fi irratti uumaa isa uumeef galata galchan kan mul'atudha. Itti aansuudhaan hawwata turizimii aanaa madda walaabuu kan nu daawwachiisan obbo Daawitiin gara waltajjiitti deebisee waama. Ani jaayita saayibii. Egaa hawwata godinni Baalee lixaa qabdu naannee gara hawwata turizimii aanaa madda walaabuutti dabarra. Hawwata turizimii aanaa madda walaabuu yommuu jedhu yeroo ammaa kana aanaa madda walaabuu godina Baalee lixaa irraa cittullee ammaaf yeroo Baalee lixaa wajjin jirtu fakkeenyaaf gamoodhaan kanneen isin agarsiisuun barbaada. Gamoon kun maal jechuudha? Galma Abbaa Gadaati. Erga ijaaramee garuu waggaa dheeraa kan dabarse. Waggaa dheeraa ani waan ayyaara keessa 1999 dhaqee daawwatee ture. Hanga har'aatitti xumurri isaa hin kennamne gamoon kun akkuma Oromiyaatti akkuma biyyattiitti wanti kun amma yeroo ammaa kana immoo sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Sadarkaa kanarra haa ga'u malee wantoonni isaaf malan itti galaniitu hojii hin eegalle aanaa madda walaabuu hundee Oromooti jenna. Kanaaf kuni galmoota achi keessatti jiran galma meeqatu jira jechuudha. Yoo asirratti lakkaa'uu ni dandeenya waan ta'eef kanaaf yeroo ijaaramee eebbi isaa xumurame irree sanaatti ibsa achi keessa jiru hunda isaa isin daawwachiifna jechuudha. Fakkeenyaaf kunis aanaa madda walaabuu keessatti kan argamu mixiitu wanta kana hojjeta jechuudha. Sarara keessatti mana ijaarrachuudhaan. Maqaan isaa maal jedhama? Maqaan isaa asirratti ammaa Kuyyisa. Kuyyisa jedhama maqaan isaa. Kanaaf as yoo dhuftan immoo badhee kana yoo xiqqoo ishee isinitti mul'achuu baattellee Holqa mana waaqaa. Holqa mana waaqaa jedhama. Holqa kun yoo ilaaltan amma kanatti yoo ilaalamu harma fakkaata. Harma fakkaata. Ija namaatiif baay'ee kan nama hawwatudha. Osoo dirree san dhayxanii ilaaltanii baay'isee kan qalbii nama booji'udha jechuudha. Kun akkasumatti hanga dhuma kanaatitti holqa mana waaqaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kun odaan kun madda walaabuutitti yoo deemtanii jiraattan dirree sana yoo dhayxanii argitan maddatu jira, maddoyitiitu jira. Maddi kun dirree sana jira. Odaa hedduutu jira dirree sana keessa jechuudha. Sanneen keessa isa filannee ammaaf yeroodhaaf kana as keenye itti aansuudhaan ardaa jilaa. Ardaa jilaa yoo jedhamu hin beekama. Oromoon yaa'u gaafa laalabs bahu gaafa bakka tokko deemu jilaan baha, gamtaadhaan baha, wal fakkaatee baha. Uffannaan isaaniillee akkanatti bareedu. Duris har'as maddi walaabuu hundee Oromooti jechaa turre. Kuni masjiida akka masjiidatitti wantoota ijaaramanidha. Galma kanneen jechuudha. Ammaaf kana marratti dhaabaa galatooma ulfaadhaa. Yuutuubii keenya irra galtanii yoo daawwattan
seenaa baalee lixaa qabdu hunda isaanii argattanii galatoomaa horaa bulaa isin. Waa inni waan biraa qaqaraa Yeroo jaboo. Barri cufi